haati sabboontuu dhuguma caaltu irraa ulfa baafte. Maaliif immoo ulfa baafte? Fiixaan hoo caaltu gatee maaliif siifanitti deebi'e? Siifan jechuun garuu umriin ishee xiqqoodha. Garuu immoo namoota hedduu jajjaalataa deemti. Waan baay'ee nama dhibuudha. Waan baay'ee mootuyyuu baay'ee tokkotti. Haati sabboontuu caaltu duuka siifan irra caaltu duuka bu'aa bayii hedduu ceetee namoota hedduu walitti buuftee ilaa mana kissii geettee ilaa baasii guddaa hanga baasuu geettee jechuudha. Caaltuu ijuma sabboontuu laaltu laalti. Maaliif haati sabboontuu dubartii jabduu dubartii cimtuudha jechuudha. Haati sabboontuu jechuun dubartii jabduudha. Isin jechuu barbaada dhiira ammaa hin amanina. Dhiirri ammaa hin amanamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessan isin jecha anillee naga goote alhamdulillah galata rabbi. Isin akkam jirtu naga jirtu jajjabaattu isin jedha. Namoonni viidiyoo kennaa hamma maatiitti nu tirsitanii yoo naannoo geettan hedduu takka galatuma. Warroonni mootuyyuu hanga maatiitti like gootanii, share gootanii, subscribe gootanii, nu arrabsitanii, pin gootan ulfaadhaa isin jedha. Kanu arrabsillee kanu jajjallee. Kayaadanuu kennallee hedduu takka galatuma. Yaada keessan otoo namaa kennitanii bareeda ture. Akkas isin jechuu barbaada gara viidiyoo kennatti yeroo ceenutti haati sabboontuu caaltuu irraa ulfa baasuuf deemti. Fiixaan ulfa garaa kaa'ee caaltuu gatee siifanitti deebi'ee wantoota akkasitti haasa'amaa jira jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf as keessatti maal dubbachuu barbaada isinitti fakkaata obboleen kiyya. Nuti hanguma yoomii gowwoomna. Hanguma yoomii mallaqa keenya bichaa jaalatan. Namummaa namaa maan jaalanne. Dhugumatti waan baay'ee kun gorsa isinii ta'a, faayidaa isinii qaba, isin fayyada. Gaafa karaa bishaanii kanaan dhuftu keessattuu gaafa karaa bishaanii kanaan dhuftu waa hedduu simuudatee dhufta. Waa hedduu keessa dabartee dhufta jechuudha. Garuu immoo mucattiin amma bilbila narraan kaasuu akkasin ta'uu jetti. Yoo bagasitti jedhallee gefiitu na dhaqqaba. Gaafa haati sabboontuu lakkee taa'ee caaltuu taa'ee ijoolleen kun boruu walitti deebitii siin jettu namni tokko dhiirri tokko keessatti dubartii tokko hin jaalatin morkaan gaafa fuudhee fi gaafa morkaan fuudhuu fi gaafa jaalatee fuudhu garaagarummaa qaba. Gaafa morkaan fuudhu uumaa takka wallaahi billaa uumaatti fakkaatu. Maaliif morka waan ta'eef jechuudha. Gaafa jaalatee fuudhe immoo qilee duuka bu'a jechuudha. Garuu balleessaa eenyutu qaba? Intala siifan jedhamtu santu qaba jechuudha. Tokko faccaatu wajjin nyaattee mana haadha sabboontuu galti jaalatachuun. Asumaa asitti akkamitti akkas godhuu dandeetti? Otoo inni deeme isii jibbee deeme iyyuu miti. Isin turallee gante isin dura fiixaa eenyuuni bulchaa jaalattee kutte bulchallee hin gattee fi kanallee hin gattee beekaa gifii mucaa kanaa immoo dhaqqabuuf jira. Caaltuu fakkeenyaaf amma daa'ima mucaa daa'ima jechuudha. Caaltuu mucaa daa'ima hin dhaqqabdi heerumni hin dhaqqabama. Wallaahi sun naqu eessuma takka yoo naqu yaada jaljalta malee hojjedhu. Tana qabaadhu. Tana yoo qabaatte ati bakka eenyumtu si jaalata. Garuu yeroon amma birrii waan ta'eef birriidha miti. Ati yoo dalagattee jette ati of jijjiirtu umrii daa'imummaa kanaan heerumtee maal bu'aa fidde. Faayidaa maalati heerumtu dhiira mootu otoo inni ka biraa jaalatee beektu. Immoo illi kee haadha sabboontuu illi kee siifan. Har'a daa'imummaa kee kana biyya Arabaa keessatti daa'imni tokko yoo barates nama hafe maal gooti? Boruu jireenyi kee boruu akkam ta'a? Yaaduu qabdanii bara nuti shamarran maaliif yeroo dhiironni ammaa bara ijoollee keessattuu biyyoota baqaa keessa jiranis biyyuma kamittuu dhiirri ammaa onneen ni jaalatu duniyaa qofa jaalatu. Wallaahi abbaa fedhee maan taane yoo duniyaa hin qabaanne bakka. Yoo duniyaa hin qabaanne rabbiin dhiira duniyaa jaalatu isinitti hin qabine dhiira haqa isaatis si halaalfatee haqa isaatis fuudhu rabbiin sitti haa qabu malee bakka kamittuu an fakkeenya gurbaan fiixaa jedhamu kun umriin isaatu daa'ima. Nama fuudha ga'ee miti akkatti horuu laatan. Garuu maatii biraa ijoollee yeroo akkanaa kana uleen tumanii ilaa akka yeroo isaa kanatti jechuudha. Uleen tumanii jechuudha. Maaliif hin tumnere? Akka inni olii gadi hin bilginnaafneef, akka inni waan olii gadi hin balleessiniif, akka inni dubartii namaan tabde xuutanii tumanii lolanii abbaa fi haadha isaa bira jira guddi. Amma maaliif fuudhuu kana yaadate? Ka jiru eessa jira? Biyya ambaa jira.
namni dubbatu hin jiru akka fedhe ta'a bakka fedheen baya dalagat umrii kana maaltu waa'ee jaalalaa isa kaase umrii qabdu kanatti fayyadamuun kee dalagatte yeroo umrii qabdu kanatti yeroo dalagaa harkaa qabdutti dalagatte fakkeenyaaf har'aan fudhamu jaakuni bultii keessa waa hedduu jira mana kiraa jira uffata jira nyaata jira dhugaatii jira akkasuma mootuu malee keessummaa qabdaa deebi'ee ilmoo argachuu jira umrii isaa ijoollummaa kana keessatti utuu waan takka walitti qabatee jireenyi isaa bakka isheen laan akka chilaalutti nama isatti dabalamu natti fakkaatu garuu beeku kan waan rabbiin ganamu garuu nuti kan hundaa dhiifne maali yoo dalaganne maali yoo of jijjiirre maali yoo harkatti godhachuu yaanne ani dhugaa kaamilaa amma argaaf jechuudha wallaahi hin beekti jechuudha dhiira biyya san achi keessa fuudhee gadhiisa jechuudha inuma hin qaanayu dhugumatti inuma hin qaanayu dhiira biyya sanii qaaniin isa bira jirtu ani wanni sarahaa isinii dhaamu tokkoffaa gurra qabdaa rabbiin gurra tana maaliif sii kenne ittiin haa eeggattuuf sii kenne ija tana maaliif sii kenne ittiin haa laaltuuf sii kenne harkaaf luka kee maaliif sii kenne ittiin haa dalagattuuf qaama kee guutuu fayyaa sii kenne taana maaliif hin dalaganne maaltu dhiira jala si oofe maaltu dhiira keessattuu waa hedduu ta'amaa jira jechuudha dhuguma rabbii dubbachuun meecha keessatti hin argitu miti yamanni san keessatti ijoollee biyya baqqaa jiran keessatti amma ijoolleen xiqqoo qarummaa qabdu xiqqoo ijoolleen kaayirootuun qarummaa qabdi garaagarummaa ijoollee yamaniitiif kaayiroo garaagarummaa qabu garaagarummaa isaanii hin dalagatu ijoolleen kaayiroo keessa jiran maaliif isaan dalaganne biyyoota guddatan deemna yaanii dhimma kanatti dhimmaman jechuudha. Garuu ijoollee yaman keessa jiran baqattummaa keessa otoo jiranuu dhimma kanatti hin dhimmaman biyyoota biyya biraa deemna jedhanii dhimmaman biyya baqaa keessa jiraatanii bakka jarri wal fuudhuu wal gadhiisuu bakka seensisee baasu kan hundi wallaahi dhase ijoolleen akka Dubaay Suudii Qatar Dohaa bakka yaani biyyoonni akkana kun Bahrain Beirut Lengatu yaani Kuwait silaa cufamee jira namoonni keessa jiraatan garuu ajaa'ibatti dalagatanii jiraatu isin jechuu barbaada maaliif dalagadhu jiraadhu irra kaadha dhiiratti hin dabalame dhiira biyya baqaa keessa jirtu hin dabalame dhiirri biyya baqaa keessa jirtu ofii dalagoon qabdu gabbaateen dalagattu duniyaa teessirraa nyaatti yoo ati birreetti fidi si baafachiifti deemichumatti deebisii bakka jireenyumti kee kuni ati gaaffii yabaatu maaliif akka baate maaf dagatta kaayoo kee maaliif dagatta ishii biyya baate kaayoo kee qofallee dhiisi maatii keessanuu maa dagatta maatiin kee maal keessa jira abbaan kee haati kee obboleen kee bakka duniyaa isa nyaachuuftu san maatii keetu haadha abbaa keetii ergitee du'aa yoo godhatte itti gammada malee ittiin gattu isin galee kanaaf wanni isin jechuu barbaadu dhugaa jirtu ani keessaniif dalagadha yoo dalagatte ati bakka kamittuu yoo geette ati sim waa tokko hin jiru jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf bakka kamuu yoo geette kanaaf akkasiisin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya akkasiisin jechuu barbaada jabaadhaa dalagadhaa uftaa jiraadhaa namaa jettanii nama umrii keessanillee dhiiruma argitanitti baafatina siifan immoo balleessaa guddaa qabdi feexanillee balleessaa guddaa qaba mucattii kanaa garaa kaayee deemuun isaa kaleessumatti dabalamtee akkasumatti gatee isitti deebi'e isiin tuni gaafa duraa gattee har'a akkamitti amana bakka salbaaja takka bitee fi abaaya takka bitee shaarbi takka bitee caammaa takka bitee fi inni oduu haadha manaa qabu akkamitti isii dhabbita kunis laallamuu qaba ijoollee keenya dalaga dhufii keetii yoo uffadhu jiraadhu bakka ittiin bashannaniyyuu bakka dunii mata miiraa hafurraa godhi jechuudha kadhiira sirra nyaatu kana wallaahi dhaseem jechuudha
Akkasii isiniin jechuu barbaade kana viidiyoo kiyya kana like godhaa share godhaa namoonni yaada qabaattan yaada keessan namoonni nama arrabsitan immoo afaan keessanitti adaba godhaa jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf ijoolleen tokko tokko akkanumatti lafaa kaatanii nama arrabsitan. Maal argattan ani maati arraba namaatiitti jechuudha. Itti gammada maaliif narraa hir'ata waan ta'eef. Si galee kan nama arrabsitu akkasitti adaba godhu yoo si ta'e ilaalta hoo si ta'e bakka marra koo qaba dhiisuu mirga qabda. Habiibtiitti yoo nama arrabsituuf hin jiru. Kana beestus ta'e kana beektus ta'e ani dhimma kanaatti hin qabu namaatti jechuudha. Zarizattaa kiyyan beektu bakka akkanumatti jette qaayita waan kiyyan beektu akkasin gootu akkasin gootu ati akkas maal godhaani waddaan ajaa'ibtee yoo nama arrabsitu sun jechuudha. Bakkuma xotoo deebi'ee wayya arrabchi dheeressuun keessa keetti gadaa deebi'u. Kana viidiyoo kana like godhaa share godhaa warroonni jajjabeessitan immoo warroonni immoo tuyyuu jabaadhu munaa jettan inshallah.